chaasi koomandoo jecha waa baay'ee nurratti hojjetaa turan. Sirna wayyaaniin hin hojjenne dhugaa rabbi isaantu fiidiyaa kanarratti nurratti hojjetaa jira. Kana nuti arginee jirra. Warroonni argitan arginee jirra jechuudha. Gaafa Wallaggaa fi Arsii wal dhahaa ture nu dhiisaanuu Arsii mitii Baalee jedhan. Gaafa deebi'ee Jimmaa fi Arsii wal dhabe nu dhiisaanuti Arsii mitii ilma sikoo mandootii mitii Baalee jedhan. Dheengadda gaafa ijoolleen keenya qeerroon keenya Harargeedhaan wal dhaban maal jedhaa turan viidiyoo irratti waraannee turre jala galee. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Mukii qabadha. Kan ammoo wasakattaalee jira dhugaa rabbi. Bakka jirtutti dhalaan teennallee naamusa haa godhattu, dhiirri keenyallee ofaa beeku, gootummallee yoo taate hardhallee Arsiin mootummaa kamirraa dargirraa Haile Sillaasirraa as mootummaan Arsiin sodaatuyyuu hin jiru dhugaa rabbii dubbanna. Uummata gadi galoo asii miti bar seenaa isaanii ni beeyna jedhan asirratti waan hin beekne seenaa. Gaafa Arsii kana rabsaan turre cuucaan turre seenaa irratti illee dhugaa rabbi warroonni beeytan hayyoonni nu caalatti anamma gadaa kana hin taasisa yeroo hundumaa haaseenullee baadhu hin taasisa wallahi ijoollee Arsii keessaa ilma Arsii keessaa ani Fuwaadii kanaa fi gadaa kana bichaa taasisa haasawa keessatti. Garuu immoo namni gadaa kanatti waa'ee isaa haasa'us abdii boru alatti illee ni argama. Kanaaf aan dhugaa isinitti himaami of cabsaan olina karaa guddarra jirra daandii diinagdee keessallee kan jiru Arsiidha. Daandii bal'inaa keessallee kan jiru Arsiidha. Uummanni gadi galoo magaalaa takkatti reefuu beekamteetiin ofiiyyuu guddataa jirtu. Magaalaa isaanii bara takkattiin isaan qaban roobee Baalee takkatti hidhami kiiloomeetira 50 geettu bara magaalaa fakkeenyaaf gadi aantu. Abboo dhaabee abboo namichi maa akka taasaati. Abboo dhaabee yaa kitara nuuf hin maa ta'u ba. Dadhabee rasaasatti biraa kennee. Jara kenna salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jarana ammuma ol seentanii giddiin dubbattanii nama meeqaa jiru? Koi gada koi. Rasaasa na dubbatu mee rasaasa dhufe. Koi gada da. Muki mana irratti qabdanii hin geeffatu. Abboo koi abdi. Abboo namichi maal ta'e yaa kee kun addaan kun. La rasaasa geeffatu koi haasaa nama dhogguun gaarii miti. Haafi xaxu. Dumir kana maal dhibina ammoo seentanii rasaasa amma dhufte haa geeffatu carris baat. Jechuun gurbaan bara yaasaa daqiiqaa 10. Dhugaa rabbii hin carrafanne. Jira keenya dhageettani yoo wal kabajna taate yoo aadaa walii fudhanna yoo taate yoo mirga keenya hin kabachiifna akka addunyaatitti biyyoota faranjii keessatti illee kabajamne ijoolleen Arsii haa kabajamtu yoo jettan fiidiyaa kanarratti waliigalaa hayyuu keenya galmeessati uummata kana haasal mee dhugaa rabbii dubban usaasota isaanii tokko lama dheenu deeggaraa jiru. Fidilaara irra taate godina irra taate hirmaachisee aboo makiina irra jiraan ogenna daqiiqaa takka badda deema. Harka itti kennaa jiru uummata Arsii harka itti kennu dhagaa dhugaa isinitti namichi ol ga'e waan kanarratti enzi dhiisaa buugaadha waata kan beeku dhiisi. Maa buuftan jedhana isin maa beeka gootan koi maratte tunuman. Gada koi makkaan deemaa maa buuftan mucaa. Koi gada gara makkaan. Waan akkanaan ta'u namni abbaan fedhe yaada fedhe haa kennatu nama maa buuftan nama koi eenyu buuse leencoo maa buuftan. Yaada haa kennatu nama hin darbina. Jarana yoo beektanillee nama hin tuffatina. Yaa kiyya noon akkanaan jaaladhan. Ilma Arsiiti barbaale seetanii kan hin gaddarbitan. Kun ilma Arsiiti gudeeda namaatiin dhalate bar. Moo ilma Zambeelii fuudhanii garaa karaa deemaa irraa gada koi kamal taatisi. La karaa deemuu waan biraa nama gaddarbu waan biraa nama yaada ofii kennatu nama hin tuffatina. Nama gadi buusina rasaasa. Almudiitara kabajaaf isin dhiise malee nama ol keessaa ooftaniif miti. Laakoo tokko barreeffadhu obboleesso. Ilma Arsiiti bakka. Si gadammaan urabba shayyarafat. Laakoo tokko barreeffadhu. Deebisi leencoo. Buusin. Mee gadaa mucaan joharii miti suutuma deebi'aa dhiisi kaan haasofnaa. La. Jawaari waan akkana gaarii miti laataata. Gaarii miti gaarii anna wal tuffataan deemina wal xiqqee isuu keessan tukkana fidee bara waliin tuffatina. La mucaan haa ta'u bakka kalaas. Bakka yaa haa ta'u uffataa yeroo obboleetti. Mucaan kanaa miti nama biraa ol seensifte kanaa miti mucaan. Aboo mucaan kanaa miti kana dura gaddar baati ati kootu bu'i bullo ila mucaan asirra jira koo hin akkalcha. Haga mucaan mucaan afseeni.
De aga mucaan kun yaada kana fixatutti hin dubbatinaa namni tokko. Intau ya amma Afaan sentani Oromoo. kata dia turtani amma sentani. Karena mucaan dayira kudhan haasaa jira bargada. La. Haa fixatu ilma arsii obboleessoo kabajaa qaba wallahi. Ya. Arsii wal kabajaa. Ya. Haasee obboleessoo akka barbaadde hudduubani. Lakki Gaarii miti. dhagaa isinitti hima ani sabboonummallee Saudi Arabiyaallee yoo taate waggaa tokkoon keessa ture. Biyya namallee Yaa. ammallee biyya namaatiin jira. Kana dhugaa isinitti himu warroonni muneetara qabdanii nama buuftan dura nama arrabsan dura Yaada kee fi keenya walaa haasa'e qabani. Maaliif jennaan akka sirna gadaatittillee arsiin kabaja qaba. Akka sirna fuudhaa fi heerumaatittillee akka sirna gadaa lolaatittillee arsiin kabaja qaba. Yoo lolullee kabajaa lola, yoo dubbatullee kabajaa dubbata, yoo ubsullee kabaja godhee ubseetiniin waa dubbata. Abbo azaadheeraa akka barru wanni eenyu maqaan isaa maddiin jabaatan danda'an jiru abida suutaraan. Abbo amma tuddani isa bda laufe. Isinu asin jirta way gare fuudhisa kijiba huffe amma babbiya fi goona asin ba. Tokkoffaan isinitti himu Dubbadat. amma wal diqqeessuu kennatu dhufee booroo kenna haawwata kenna shamarran bari isin dhugaa rabbi har'aa miti bara zabana saabaa rasuulatu shamarri kabaja qaba. abboo gadda amma mucaan waan biraa haasaa irraa obboleessoo yoo nuti akkana godhan Nagi. Dhiisi mucaan sirrii jira. Mucaan sirrii jira. Dubbadhu abdi. tana akkana jirtu tana kan Obboleessoo mucaan gadabtee dubba. Mucaan waan gadab ta'eef Mucaa guyyaan dhageeffatu. ta'uun hedduun abraasaa kennitu. Abdallah dhagee. Mucaan waan gadab ta'eef immoo rakkoo biraa nurraa qabdan itti koyi. Mucaan waan gadab ta'eef. Makiina irra jirraa naaf rasaasan. sila gaddaa Rakkoo wallaahi karaa deemaadha. Heegaree fuudhu asin jirta. Abachaa jiran abdiyyee mee ati dhiisi jarri jarjarte tun haa dubbattu jaraa dhiisi abdiyyee booda haasofta muutii Waa takka waa baxaafadhe. Muutii qabadhamu. mee Muti qabadhamu dubbata. dhugaa rabbi isinii dhiiseera eega jedhumsa taate. No. Inni Aboo dubbadhati. obboleessoo yaada kee xumuradhu qabaabsi. Yaada kee xumuri. Dhiisin maaliif? Sila Amma koi dhufanii sila amma dhufanii abbaa biyyaaf godhuun danda'u eeggataa as jirtan dubbadhu bullooti. Wayi rasaasa qoy. Dubbadhu abdii rasaasa qoy bannaati. Dubbadhu abdii ati ageeffatu qoy. Yaa agiree jenu jeegirra biyyadhi haa dubbannu. Abdallah muutii qabadha obboleessoo. Abdi gabaabsi yaada kee goolabi. Gabaabsiyetti. Yaa. Agabaaf suba. Kanaafi Dubbadhati. dhugaa rabbi wal ijaarati gamtaa tokko tayaati diinni kara paarlaamatillee arsiin ka arrabsaamaa jiru warroota bittamtoota sirna garan baatiin kalee bulaa turetu har'a nu arrabsaa ture. Bara uummanni kun odoo Somaaleen duubaa sun itti hiikaate dhugaa rabbi waa'ee gamtaatti galateessanii. Rabbi jedhee waan takka dubbannee qabboo nama Wallahi billahi. Abo maa buufta Adnaan? Adnaan maa buufta? Wallahi mudi akkana kana kootu tusen. Wallahi bisan buusin maa buufta? Bayaan qabu kootu laafota qabateeffatu. Haga mucaan kun yaada isaa xumuratutti hin dubbatu. Abboo haasaa gaarii godhoo jirtan haasaa ijoolleen godhina kan Maa buufta Adnaan? Wallahi mudi tasirraa fuudhan. Kootu laafota qabateeffatu. Wallahi mucaan ageeffatu. Abadan ta'u daqiiqaan takka hin jiru rasaasa. Mucaan haa dubbatu. Haga mucaan kun dubbatutti wal qabdanii obboleessoo balaa guddatu bu'aadha wallahi. Ndee kootu laafota qabateeffatu. Ijibdoota waa baxabbatu yaatan. Kootu kullu. Mee carraan haa kennu. Kisiya nama haasaa nama saalfachiisu na sobsiisinaas gubbaa keettanii obboleessoo. Rasaasa. Waan biraa haasaara waa'ee wanni. Rasaasa. Abbo haa dubbatu rasaasa dhiisa waan sirkaan taane nu cunqursaa jirtu rasaasa dubbadhu. Woy haa Abdul Karim muti ko dubil lale ke ake Europe so datta muti ko dadda wallahi sina bara makkan jira Ummanni bilooki gootee yoo antee mucaa bilooki gootee. mucaa gada ko banna Wallahi mucaa. mucaan hudduu numure boles waan biraa haasaa mucaan illa amma daqiiqaa takka qofa dubbadda wannan dubbachuu barbaade maanni feettanii tokkoffaa wanni kun baay'ee jabaataara dhimmi kun amma gara dhimma nama guddaa ga'eera wanni kun duraan ijoollee magartanii daa'imman bakka ijoollee musuutii kana keessatti hoolaa akkas dubira ture gama isaaniitti illee jira kenna dubbiin agartanii yoo ilaalan ija qabdi
namuu jajjabaa kanatti bakka waa'ee gandaa kana udaanaa jira. Sinii galee waan kana amma tarii ijoolleen teenna akkuma qalbitti qoosa taasisuu jirtan. Haalli ittiin immoo ilmi namaa deemaa jiru jaarsa mataa arri guddaa agartee silaa waa'ee gandaa dubbachuun irraa hin malle. Sheeyibaa gaafa agartee ijoollee daa'imman sa'aa 24 gosaa keessaa udaantu keessa taa'ee ijoollee mariisisu waa'ee gandaa waa'ee gosaa ijoollee baalee argan. Kutaa Oromoo keessa Oromoon kutaa 11 qabdi. Kutaa 11 Oromoo qabdu keessaanii sheeyibaa manguddoo jaarsa agartanii waa'ee gosaa mari'atu takkaan agarra. Waa'ee Oromoo waa'ee biyyaati kaasa'u. Obboleeyyan deena tabaaleetuun guddaa fi xiqqaan jaraa garaagarummaa takkan qaban. Subii dhufan arsii. Guruppii hidhate gara keenya dhugaa dubbachuu ta'e baale saamamaa jirti. Karaa irraa kanaan maal uummanni irraa kan jiru sun furmaata argate natti hin fakkaanne. Maddi walaaboo agartanii goota jara ittiin waamu kanaan Boorana jala jirti har'a. Waaqoon guutuu ittiin fudhatan kuni dachee Boorana jalatti argama. Sinii galee uummanni kun sa'a 24 hoo namicha amma Jamaal Godii jedhaniin tokko maali jaalalloo jedhaniin tokko nama jajjabaa kana ga'u kana gaafa waa'ee gosaa keessatti agartu baay'ee si gaddisiisa. Nuti ijoolleen teenya daa'imman dhugaadha waa'ee baaleen dubbatti. Ijoolleen xixiqqooleen kanaafuu uummata kana yoo dandeettan akkuma isaanitti agartanii tokkummaan ofirraa dhoggaa. Bakka kalas kabaja jechuun ganda si kabaja hin kabajja gosa si hin kabajne wanti kabajuuf hin jiru adeeroo. Waa'ee baalee kana hin dubbadhu nama yeroo baay'ee wallaahi laazimiin jibba hin tuffadha maaliif waan tuffadhuuf. Gadaa kanaa yoo dhoggat ture bakka dhiisii gadaa uummata kana jala hafi jedhanii ture. Sheeyiban manguddoon Jamaal Godii waggaa 7 ol uummata Arsii kanarratti waraana ijaaraa ture. Hin milkoofneef malee. Waggaa 7 ol Arsii diqqeessuu, Arsii balleessuu, qabsoon baalee biyya keessaa fi biyya namatti illee itti jirtu qabsoo gosa Arsii balleessuuti kana jaalattee jibbitee fudhadha. Dhugaa jirtu walitti himna jara kenna. Naa wal kijibummaa barbaachisa miidiyaa irra oolaa bara. Waan agartee guddaan ustaazonni sheeyiban manguddoon manaa mari'attu ijoolleen gabbaatee udaanti. Hin sobina. Uummanni kun tokko hawaasni kun tokko hin jinnaa jara kenna. Maa wal kijibna. Waan manguddoonni isaanii manaa udaantu daa'imman gabbaatee fincaa'aa oolti. Ka hoolaa hiisuu, ka gaala tiisuu, ka horii eegu, ka agartee shintibeetii bakka beerri nadhoon isaanii gosa Arsii jibbiinsa Arsii kana maaliif lallaban ustaazaa fi manguddoota fi sheebaa isaaniitu qaba. Arsiin keenya uummanni keenya kuni gara laafummaa fayyaalummaa kalee takka bichaan hin deemina. Eenyuun miidiyaa kana gubbatti isin jibbaa jira addaan baasaa beeka. Maa sobdan ganda kamtu sa'aa 24 jibbiinsa gosa Arsii kana qaba waan jedhamu hoo miidiyaa irra ol taa'an agarta yoo jaqabatte. Namni keenya fakkeenya fatii waa beesee fudhadha. Osoo jarri jibbu jara keessa taa'ee dhaqee kadhata. Dhiisaa waan akkanaa kana jedhaan. Namni keenya kan dhiqquma yaada qabu uummata kanan kadhata malee waa'ee lolaan labsu waa'ee nagaa haasaa. Manguddoon isaanii ka Awurooppaa kana keessa jiru sa'aa 24 ka hirriba dhabaniin osoo waan biraan taanetti waa'ee Arsiiti. Kanaaf ijoolleen keenya hin qalladinaa, hin qoosinaa, gosa isin jibbitu, ganda isin jibbitu, Sumaalee ta'ee, Oromoo ta'ee hin beeku ani uummata baalee kana uummata lafa baalee irratti dhalate abbaan feete jaalachuu dandeetta, abbaan feete jibbuu dandeetta kanumaan carraseera. Gada yoo carraan illee xiqqoo. Dabaree kiyyaatu rifati. Akkuma rasaasa kana yoo. Qoy Fatiin tureera Abdallah. Abdallah Fatiin as keessa tureera. La Fatiin ture Beekamata akka dubbadhaan baay'ee haa ta'u. Dubbii ijoo walitti tuna booda itti deemna. Abdallah ila anin beeka waan inni deemuu beeka qoya. Abdallah waan inni deemuu beeka. Abdallah yaada kana wal fakkaatu yoo asuuti haasi yoo kaa waliin qabannu afaan Oromoo naxaadha. Obboleessa dhaggeeffadhoo rakkoo qabaa maaltu maali obboleessa yaada kennannaa mana paarlamaan jirru.
waan feene kennina yaada. Waa'ee mana abbaa murtii jira maal taate namichi fayyaa qaba. Dubbadhu Ila dhaggeeffadhu ila waan an jechuu barbaade. Jarana Abdallah duri qoy Abdallah ila waan tokko mirga qabda garuu nu dura akka arsiisi beenna amma yeroo baay'ee gasii jaraa waliin achi ka ooltu si argaa waa'ee si koomando nu tokko nu laga waabeeti maali wanni dhamu taratiidha taratiin dubbatina mana kanatti maaltu wanni